ani waliin jiru shigiriin nu dhumne nu namni nu fixe lijuwaayiliitu baandiraadhaan nu gube nu kan nu gube mangisti kuroo daaraa keessatti teenyee taa'utti jirra manaa waan nyaannu qabnu. Itu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf qabadee dhiyaadheen isinitti himaa oduu wajjinan Munawwar Ahmadi. Oromoonni walloo kan torbee tokko guutuuf humnoota Amaaraatiin miidhaman osoo madoon isaanii wallaansa dhabee jiru dabballoonni godinichaa maqaa komaandii poosiin meeshaa uummatarraa hiikuuf yaalii taasisaa akka jiran dhagahamee jira. Godina saba Oromoo walloo aanaalee akka Jillee Dhummuugaa fi Harxummaa Fursitti hidhattoonni naannoo Amaaraa humnoonni addaa Amaaraa faannoo fi milishaan Amaaraa qindoomanii gaagama guddaa dhaqqabsiisaniiti jiran. Gochaaleen humnoonni Amaaraa kun raawwatan gariin viidiyoon deeggaramuun marsaalee hawaasummaa irratti kan tamsa'e yeroo ta'u gubachuu manneen jireenyaa midhaan nyaataa waliin konkolaattota akkasumas manneen barnootaa dabalatee barbadeeffamaniiti jiran. Namoonni qe'ee isaanii keessatti hidhattoota Amaaraa kanaan madaa'an irra caalan isaanii yaala dhabuun Kamisee fi bakkoota biraa keessatti rakkachaa akka jiran jiraattonni ni himan. Qotee bultoonni baay'eenis manneen jalaa gubachuun da'oota akka malee dira irratti harca'aniiti jiran. Manneen barnootaa waan gubateef daa'imman barnoota malee hafullee mul'achaa jira. Haaluma kanaan aanaa Jillee Dhummuugaa mana barumsa Hosan Qorqorsa sadarkaa tokkoffaa yeroo lammaffaatiif gubatee akka jiru jiraattonni ibsan. Amman duras lola waggoota lamaan dabran hidhattoonni naannoo Amaaraa gaggeessaniin guutummaatti kan gubate yeroo ta'u dirmachuu Oromoota keessaaf alaatiin suphameeti ture. Lola sanbata dabree hidhattoonni Amaaraa gaggeessaniin ammas irra deebiin gubatee barbadaa'ee jira. Akka jiraattonni aanichaa jedhanitti kaayyoon finxaaliyyaa Amaaraa godinni saba Oromoo walloo kun tasgabbiin jiraatee carraa barnootaa akka hin arganne aadaa afaan duudhaa fi eenyummaa ofii akka hin dagaagfanneef waan itti yaadamee hojjetamaa jirudha jedhan. Waajjirri koominikeeshinii godina walloo ibsa sanbata dabree baaseen honkora finxaalessoonni uumaniin badiin lubbuu qabeenyaa xiinsammuu hawaasa keenyaa fi qaama nageenyaa irratti uumeen gaddiitti dhagahamu bulchiinsa saba Oromoo walloo ibsee jira. Dabaluunis finxaalessoonni kaayyoon isaanii hawaasa obbolaa lamaan walitti buusuun hawaasa keenya boqonnaa dhoorkuu fi biyya jiisuudha kan jedhe ibsichi hojiin nageenyaa fi siyaasaa qindaa'aa mootummaa federaalaa naannoo fi bulchiinsa godinaalee lamaan jechuunis godina Oromoo fi kaaba Shawaa hojjetaniin fedhiin humnoota badii osoo akkaataa yaadameen hin milkaa'in fashalaa'ee jira jedhe. Kana malees kallattii komaandii poostiin laatame jechuun qabxii 7 kan tarreessee ibsi bulchiinsa san keessaa afuraffaa irratti meeshaalee garee fi dhuunfaan humna nageenya irraa saamame hatattamaan galchuu kan jiru Oromoota walloo irraa meeshaa hiikuuf shira diriirfamee jiru jiraattonni. Kana malees meeshaalee waraanaa qabatanii kiiloomeetira 5 bitaa fi mirga socho'uun dhoorkadha qaamni kana raawwate raayyaa ittisa biyyaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamaa jee ibsi kun. Ibsi bulchiinsa Oromoo walloo kun qaamolee finxaalessitoota jee yaame kana saba kamirraa akka ta'an adda hin baafne. Kibba Oromiyaa godina Booranaa fi kaaba Keeniyaa keessatti hongee mudatee lubbuun beeyladoota hedduu galaafatamuun dhagahame. Ganna 5f bokkaan silaa roobuu malee waan dhabameef ummanni Oromoo Booranaa kaaba Keeniyaa keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamaniiti jiran. Hongeen ganna hedduu lakkoofse kun loon miliyoonaan lubbuu kan galaafate yeroo ta'u ummata horsiisee bultoota loon isaanii irratti hirkatan rakkoo hamaaf saaxilee jira. Kaaba Keeniyaa kaawuntii Marsabeet naannawaa Saakuu ganda badhaasaa jiru keessatti ummanni hongee mudateen loon isaanii hedduu dhabaniiti jiran. Naannicha keessatti namoonni duraan horii 50 hanga 100 qabaachaa ture amma hunda dhabee mooraan isaa duwwattee jirti. Lammiin lafa gammoojjii hamaa keessa jiraatan kanneen horii fi re'oota horsiisanii jiraatu amma garuu sababa hongee mudateen qabeenya isaanii mooraa qaban dhabuun harka marataniiti jiran. Naannichi hongee baroota hedduuf bututee jiru kanaaf deeggarsi namoomaa gahaan hin jiru. Kanaaf lammiileen hongee mudatan sadarkaa qorqalbiin isaanii miidhamutti deemaati jira. Naannoo Sololoo keessattis beelli mudate namaa fi beeyladootas gaagee jira. Beeyladoonni amma lubbuun jiran beela waan hubamaniif gargaarsa namaatiin lafaa kaafamu. Naannicha keessatti sangoonni duraan gara 80,000tti gurguraman amma waan huqqataniif 3,000 yoo baase akka carraatti ilaalamaa jiru jiraattonni. Mooraan duraan faltii loonitiin guutaman amma reeffa horii du'aniin guutaman jechuun jiraattonni BBCtti himaniiti jiran. Addatti Marsabeet keessa yeroo ammaa loon lubbuun jiran irraa kanneen du'antu irra caalee jiran. Erga BBC'n jiraattota Booranaa hongeen miidhamanii dhumaatii namaaf beeyladoota himanii booda miidiyaan biyyattii Oromiyaatti namoota miliyoona 5 ol sababa hongeetiin miidhamiif deeggarsi taasifamuu gabaase. FBC'n hoogganaa Busaa Gonofaa obbo Mustafaa Khadir wabeeffachuun
dabalachuun akka gabaasetti hongeen godina Booranaatti mudatee hammaataa ta'uu fi deeggarsa walga'iinsa qabaatu taasisuuf komishiin hooggansa sodaa balaa federaalaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu hime. Hongeen godina Booranaa, Arsii, Harargee Bahaa fi Lixaa akkasumas godina Baalee keessatti mudachuu qondaalli mootummaa kun eere kanaafis hojjetamaa jira jee. Waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti waggoota lamaaf ture dhaabbatus Oromiyaa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti irra jabeeffatuun humnoota mootummaa aanaalee garaagaraa keessaa baasuun dhuunfachaa akka jiru simee jira. Keessaafuu zoonilee kibbaa dhihaa jiddu galeessa bahaa fi kibba bahaa keessatti yeroo garaagaraatti injifannoo argatu viidiyoon deeggareeti jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee kibbaa godina Gujii Lixaanaa Bulee Horaa ganda Gaadduu Yaabaa Sireetti amajjii 27 bara 2023 lola gaggeessan injifannoo argachuu waraanni bilisummaa Oromoo hime. Lola guyyoota lamaan dura aanaa Bulee Horaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffame kanaan humni raayyaa ittisa biyyaa fi humni addaa naannoo uummattoota kibbarraa dhufe midhaan ulfaatan irra gahuu maddii waraana bilisummaa Oromoo irraa arganne ni ifoomsa. Godinuma Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Calbeessatti amajjii 27 bara 2023 ganamarraa eegalee lola bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhee jee. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin miidhaman kunneen waraana qabeenyaa fi manneen uummataa gubaa deeman tahuu odeessi arganne ifa godha. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Bulee Horaa ganda Murtuu Xillisaa keessatti guyyaa kaleessaa amajjii 29 bara 2023 lolli jabaan humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuun ibsamee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jirus zoonilee hunda keessatti jabaatee kan itti fufee jiru yeroo ta'u humnoonni mootummaa bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo keessa soso'anii jiranitti hawaasa nagayaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda sababa jiruun hidhuu ajjeesuu fi dararuun akkuma itti fufetti jiras yaame. Mootummaan Somaaliyaa gaggeessaa olaanaa dabalatee hidhattoota Al-Shabaab 130 ajjeesuu beeksise. Mootummaan Somaaliyaa dilbata kaleessaa akka beeksisetti guyyoota lamaan dabran biyyattii keessatti hojii waraanaa gaggeessaa tureen hidhattoonni Al-Shabaab 136 ajjeefamuu isaanii beeksisee jira. Kunis qaama opereeshinii pireezidaantii Hassan Sheekh Mahmud garee shororkeessaa kanarratti labsaniinis yaame. Lakkoofsi hidhattoota Al-Shabaab ajjeefaman jaame kana adda baasuun rakkisaa ta'us haleellaa ammaa kana loltoonni Al-Shabaab 136 gaggeessaa olaanaa isaanii dabalatee duu ministeerri odeeffannoo mirkaneessee jira. Opereeshiniin kun naannoo Shabeellee Gadii keessatti kan xiyyeeffate yeroo ta'u miseensota Al-Shabaab ajjeefaman keessa hooggantoonni dhaabbatichaa bebbeekamoon kanneen akka Salmaan Dheeree itti gaafatamaa qarqara hojii galaanaa fi ajajaa naannichaa Mal'iin Haashii ni argamus jaame. Guyyaa sadii dura immoo kaaba Somaaliyaatti Ameerikaan haleellaa fudhateen gaggeessaa olaanaa Al-Shabaab tokko ajjeesuu beeksifte. Ibsi ministeera Somaaliyaa kun opereeshinii gaggeesse kanaan yoo xiqqaate miseensonni garee Al-Shabaab 98 madaa'ullee ibse. Mootummaan Somaaliyaa duula garee Al-Shabaab irratti gaggeessaa jiruunis diinagdee biyyattii waliin wal qabatee maallaqa garee kanaan soso'an baay'ee to'achuu hime. Maallaqni waliigalaa qabame doolaara miliyoonaan lakkaa'amas jaame. Dhiyeenya kana baankota biyyattii 4 keessatti akkaawuntii walitti hidhame gara 250 fi akkaawuntii yeroof bilbila harkaatiin hojiirra oolan 70 kan milishoota Al-Shabaab maallaqaa sochoosuuf qofa itti fayyadaman cufamuu ibsee jira. Opereeshinii qindaa mootummaan Somaaliyaa gaggeessu dandamachuu dadhabee gareen Al-Shabaab yeroo dhiyoo'as lafa waggoota hedduuf to'atee gadi lakkisuuf dirqamee akka jirullee dubbatama. Oduun loltoonni Al-Shabaab ajjeefamuu kana garee Al-Shabaab irraa wanni dubbatame hanga ammatti hin jiru.